Mana ofiifu jaara deem qaba. Maal arguuti mana natti ijaare. Ati dubbii kanaan isiga. ايش يا قتل ايوه ايوه Kanamni ايش ايش egaa وني تعرف simuuta laalee fudhata biraati. Argatanii hirmaatiin du'aa naa godhan isaan. ايش ايش وني جري مالتو سنكاو جري رغستي شمالات دبمته يچون حر يوكا برفوچون دنديسنو تربان كان كيسو فوچون دنديسو Argadeen jiraati du'aa ma godhu gaa siyaame jeesu jedhi. ابو سيامر كيسو بسم الله ربي سيامر كيس تو سيتو بسم الله الرحمن الرحيم Kana ilaa. سيتو اما بو ان شاء الله بودانيس كيسدينيس جنينيس سحرينيس ارغم بسم الله جارتي كانكي امو akka nu garsiin hatta osuma sin mutanaqqiba taate akka ol hin finne ejji nama tokko kana garre fuudhee illee jedhin Alla ni maraadhaa wayni maraadhaan fiidhaan ana wayni maraadhaan ummata baraan man argeeran guwaan idaa sooshaal miidiyaa jechuun sigalee hinfid di'eetan badamale. sheeka roobeetu beektaa gaafa inni fuudhu sana akkuma amantiin ummanni jaartiin kan agarsiisan warabbil kaabaan agartu jedhen wallaahi warri ollaa kun agartu jedhen biyyoo laaliiti isiin kun ana qofa falaal jedhi laal agarte shaatira aqliisa amma jaartiin sheeka roobee akkana namni beeku hin jiru sigalamti gowaa barbaadadhaa dhin gaafuma sananii irratti naqqee isas maraachuuf turanii bar sigale silaa sheeka roobee tuqanii wallaahi akka inni roobee irraa kayan gaha rooduma akka inni miilaan fiigu godhan asii dhiir kana keessaan awwaara kana agartee kaasa akka inni harannaa buluqqee takka dhaabbatu fiigee maraatee akkas gochuuf turan. Ammati sheekota nuti amatu kana maan dhiifne ammati kana yeroo sheekota nutti namatti ga'a. Nama tokko illee mata. Miti akka inni jechuun waa'ee uummataa waan akka itti fahameen jedhe. Ni fahame uummata kana nu agarsiisi jedheen ni bar. Sheekaa roobeessan bar yeroo hedduu beektaa laal dhaggeeffadhu gaa. Yeroo hedduun narraa dubbataa beektaa ani irraan gabbeetan ofirraa dhoorge jedheeta yeroo garii dubbadhaa maaliif sababa tokko ilmi isaatiif hin tokko kabajaa. Nama tokko beekumsa illee beektaa isheen sun ni qaba. Ilmi sirriitti qaba ilmi rabbi kenneef garuu immoo silaa badii xiyyaarratti isaatiitti irraamtuudha. Haadha manaa yookaan dubrummaa irraa dhabe jedhee baaduun baadu duwwaa yeroo inni jiru sana bakka waan jaartii wajjin gabbaasan dubbatu ture taa'inni. Namoo sirrii jiru dhiisa. Waan silaa jaartii wajjin haase. Sirrii gabbee hin dubbatu ture inni. Namuu akkuma akkatti jiraate. Dhagaa kan namuu akkuma akkatti jiraate dhiisati waa qulqulluu rabbi qofaati. Sigalee. Haa. Qulqulluun Allahu Ta'ala qofaati dhaggeeffadhu. Ammoo wannin amaanaa siin jedhu gaddi fedhe sitti bu'ee rakkoon fedhe si qabatee yoo sooshaal miidiyaa gubbaatti jechuun rakkoo kan kee gaddaan kee ibsatte bakka kun barnoota siifa ta'u kalas. Aboo ani maraa ilaa dhaggeeffadhu. Yoo niitii karabbii beektaa qalbii waan jaalatu akka argatte namni beeka Hamzaar laaftutu hin boo'u beeka namni. Wallaahi waan jaalate san qaamaan bira gahee argate yookaan unkaa akkanumatti harkaan qabatuun kun bara hedduu qalbiin isaa imaana guutamaa. Fakkeenyaaf harkumaan akkanatti harkumaan yoo fakkeenyaaf argateen ni haa godhatu taate yoo kan isaa godhatu taate nama jaalatu. La kan kee budaa dabar kan kee budaa si nyaatti bar kan kee waan kana si bochisu budaa dabar malee tartiiba irra hin jirtu bar sirri hin jirtu budaa dabar kan kee hin beekne malee. Budaallee ni jiru. Ni jiru wala sirri Budaan natti qaraa taa'ee amma. Wallahi azim ilmi dhiiraa tokko yeroo hunda achi as taa'ee boohuun anamma sadhiiroo silaa harargeen bakka gartee namni itti qara'ee ruqyaa irraa barannee jirru. Sigalee shiyaamattuu idaarraa eegalee sigalee bakka hundatti namaa qaraama takka garuu sirratti qaraan hin beeknu takka sirratti hin qaraamne. Takka sirratti hin qaraamne. Quraanni moo quraanni maal waraana irratti qaraama quraanni beekuun maktabaa keessa hin jiraana. Anjali jira maal quraanatti qaraama. Dhagai kasih ini mati. Dhagai Quran of in karawooti dhagai as deebis kaameraa wayii sitti himaa.
Sheeka tokkotu dhageessa. Finfinnee naannoo kolfee jedhamu. Kolfee beeyta dhageessa beeytaa Finfinnee kolfee. Kolfee beeyta. Aloo. Sagaleen jira. Indaga. Naannoo kolfee jedhamu. Alle Imaama alle alle. tokko. Dhaga'i ka amata 20 salaachisee sheekni tokko. Amata 20 salaachisee yeroo gartee salfii salaataa yeroo sirreessu boo sirreeffadha mitti astaakilu koon astaakilu safaachuun mana intinaachuu nama jedhee beeyte nama arrabsa sheektichi. Aboo sheekiin maal ta'e naamin amali isaa jijjiirama jedhee nama rifate beeyta. Yeroo khutbaa godhus akkuma tokko godhata beeyta. Saboo sheekii kana jinnii seeneetti qaraamuu qaba jedhanii gaaf tokko qabanii isa ishaarraa eegalan osuutti qaraamuu naannoo salaata subii yeroo gahu jinnii keessaa na lakkisa liga goju bakka waxaaloo shuu qabe. Eenyu sheekii jinniin seen eenyu jedhe. Sheekii budaan hin nyaatu eenyu jedhe. Sigalee sheekii falfalatiin dalagamu eenyu jedhe. Aboo ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam osoo Qur'aanni itti bu'aa jiru ergamaan Rabbi ammata tokko ofii wallaalle wahin dalaga faaji'anii waan sana dalaguufaa ni jira gaa kun beeyta Jibriil Miikaa'el bu'anii kaan gara mataa taa'ee kaan gara miilaa taa'ee ergamaa Rabbi irraa hiikan. Eenyu mujrimtichi Yahudaa Labiidul Aasam kan jedhamu ergamaa Rabbi areeda isaanii fuudhee wahitti maree bakka 11 waraanee bi'irii jalan awwaalle rasuulli waan hundi bitaatti hin galle. Falfallee ergamaa Rabbi akkana godhee miidhe anaafsi kana daaraa nu godha. Sawalaala amma subaaf mucayyoo kana amma siriini nama wal jaalatan adda baasa. Ummata sallallahu alaihi wasallam jaadhaan rahmata buusaa. Wayyee. Amma falfalli yookaan siriin nama wal jaallatu lamaan jaarsaaf jaartii adda baasa. Tokko nama qabeenya qabu zeerootti deebisa. Nama fayyaa qabu dhukkubatti deebisa. Sawalaala akkasii bar. Digalee amma jaarsaaf jaartiin duraan gartee akka bishaaniif wanni itti wal dhiibotanu yeroo muraasa booda wal jibbuun walitti garagaluun wal hiikuun maali? Amma osoo haqiiqatan isa rabbi beeku. Amma hojiitti budaana seenta jirti amsa qaamni nyaata jira dhiifa bariin baya. Amma ati hangana tirata. Koi. Diritti natti haasa'u kanaa. La wallahi lazim dhaga'iika. Dhaga'iika. Anamma warabbil kaabaa isa dhugaas jechuudha. Ati Qur'aanii dawaadhaa miti bakka namaa qaraamu deemiti. Nama jala taa'e nama gartee taraa nama namni zimbuloo abbaa fedheessi qabu danda'u waan kana beekta. Kuni kennama. Namni namarratti qaree falfala namarraa hiikuun kennama rabbiin namaa kennu malee hundi faatiyaa beekee faatiyaa karaa inaa sirraan hiikamu. Si galaa miti. Namni hundinuu takhassusa qaba waan rabbiin kenneeftu jira. Akkasii bar rabbiin nama garii khutbaa rabbiin laaffiseef nama garii da'waa laaffiseef nama gariif rabbiin quraana laaffiseef safalaadha. Nama garii immoo qaraayisuu laaffiseef amma sheekni takki keenya tokko jira biyya walloo kamsee sheek Huseen Qallaa jedhe namni wallaala hin jiru kitaaba namni akka isaatti fahamee nama qaraayisu hin jiru garuu ol bahee nama dura dhaabbatee hadiisa tokko danda'ee himu jedha. Hadiisa tokko kennamni isaa maali? Taa'ee hawaasa qaraayisuu darasaa qaraayisuudha. Namni hundinuu kennama qaba. Ati amma waan biraa dhiismee mana ruqyaa deemee guyyuma sadii wal jala siif qaraamuti quraanii dawaadha sila. Bu'aa bayyaan qabaataa egaa isaatiin maal taate wayi? Maal jaalala yoo ta'e hunda keenyatu jaallatee wanni ta'e takka kanatti ol baanee boonyee wanni hin jenne bar maal taate abiifi jechuun wanni kun nama shakkisiisa bar namni hin jaallatee amma ati useetima amma ati guyyaa tokko dhugumaa maamma bayaan sumaa naan jechuuf deemta baqaa if lallaalte boo micaati maal taati amma alboo ati maal argattee busukta fakkaate jechuun ooltuus. Okay? Raajigaa. Amma walumaa galatti laa anamma akka obboleessa kiyyaa tokkotti waan hin beekurraa dhaga'iika. Haloo. Silaas an sheekaa naman gorsan jedhaniiti amma akkam goota beeytaati silaa azkaara sabaa wal masaa xiyyeeffannoo godhati. Mu'awwizatayni fi kulli masaa'in sigalee fi kulli sabaahi wa masaa galgalaaf ganama hunda mu'awwizatayni baay'iseeti akkana siyaa obbolummaa kiyyaatti jechuudha. Maaliif ijji namaa wallahi dhuga baanta abshiriin baay'isa abshir wallahi. Ilaa ijji namaa namarra jiraatu mala falfalli yookaan asirii namaa jiraatu mala yookaan jinniin nama seena. Si galaa miti. Amma wanni kun waan qabatamaan argaa jirru jechuudha. Sa'aatii ammaa kana keessatti namni akka hin taane gaafa ta'e waan silaa ta'uu qabu ture dhiisee jira. Garbaa kaadhan namni bari yeroo tokko ilma namaati dogongoree achi as ba'ee bu'aa miti. Namni yeroo hunda boohuun jaartii isaatiin adda bahuun si galee miti waan hawaasni dhagahuu dhabuun kun gaafa falfalli sitti jiru si galee waan sirraa eegamu gootu faallaa dhuma deemta faallaa si ofa bar sirri sitti fakkaata
أنا ما فيديو أنا كده كنت بقول دليل على يا رب والله قلبي نجوا بيتا سيا أمة مالس نبلة سورة أمني أبلة سوسي مراجع وربار أمة مالس نبلة ستا أبلة أي بالم أما فرمان إسلاماري سيك أباني أدكان كيك أباني والله سري تك أباني سكرولا سنبوي تسجبي أرجعتا قلبي كان كيرا حاتو بوا سيكلمتي نجار ربيتي وان قلت كاتو تسجبين أجيب يا أستاذ كان أنتينا تسجبين أجنجرتو تسجبين تكلات على الجرأة تك بيرجعك أعمال لكن الله أركزات أب جونان ما شاء الله راحة للقلب وراحة للجسم وراحة لا لجسم لحركة الجسم تجان أوكي ما شاء الله قابر جيسي يا رب أبرمانو يا رب رحمنك بلرت يا خالد ستي جنان تولينسي تناول تولينجر أباقية يا رب لك برحمتك يا رب إنك بدك قوتك بدأ يا رب يا الله يا أرحم الراحمين كان رب يا رب يا رب قبرتك كان برجع يا رب يا الله والله العظيم يا أخي أما أنا ما تبى صدق يسا نمني قلبي ما كان أجي دندي سنجرو نما تبى صدق والله العظيم كبيني إسين حرم مسكين ربي تيني جمع جيس قلبي لما كان أجي أتوا أنا أرجع مسكوت أم فقاتي سنفدو نرى نبيرا فقاتي سنفدو اللي سرّا سنفدو أو فما بيرا لا قبويته جيرتي وسافان دواي غودي أسي لا ربي كاسمتي بر أما كاسمتي والله لا محمد دقي فدو حر أسو حمزة وقوات يجوا خلتين كاو ما سبرة جيت ملان سيد بياس وجهي كان كهوجات كوسر راج كويتين أكتر سرقين كورم أكتر أروزو كورم وأكون ده حالم بجيتين أشي أسيباسا نفوتا galgalaaf ganama hunda du'aa ina godhateessa bakka qabeenyi wanni horamu obboleessaan keetiin gammachiisuuf kagaddee jiru gaddasaa gammachuutti deebisuuf maal si godhe yoo nama gaddee jiru gartee gaddasaa gammachuutti hin deebisin min argilla duniyaa raas way fudhatte qabdii seentaa obboleessoo yaquluun aadama maalii ilmi aadam qabeenya kiyya jedha qabeenyi isaa waan uffatee fixee fi waan nyaatee dabarse malee wahii qabaa jaa rasuula ilaahi salaatu wassalaam saa walaala akkasii barwanni kun Sigalamti, amma ti dengar dah kias bate Oromo awam beram berbaru ti nati fuda, wahim berbar jennan umman ni mal kode, shilingi erge, sumuni erge, karshishan erge, dibba erge, kuda erge. Jazakumullahu khairal fadla. Dice wallahi dice gofu makiyabin godde agar sa ustadam sa wallahi summa wallahi. Age fad ofu makiyabin sergi bare fadde tolche bare si agar sa dis. أمو ميدير باس ماله والله ربي سي فلافسو أنكما كي جاتي أماتي كرا حلالين بلتي جارة بربادة وصور كما ربي جراتني عليه الصلاة والسلام والله أقسم بالله ستفودا